qabu ajiruuni namicha daljeessa sana Oduu duubeeti nageessoo duubee sana ati diasporaatti hojiin hojjedhu jedhaniini hojii hojjechuu hin dandeenye nageessaa Oduu duubee waan kana hojjechuu hin dandeenyeef nama cimaa gara asitti deeffannu malee diasporaan keessumaa Oromoon warkaa bahee jira oollee of jalatti deebisuu baatte yaada isaan qabatanii deemani harkaa mamkan jedhama maaliffaan harkaa fashaleessi jechuudha harkaa fashaleessuudhaaf irratti hojjechuu qabdu jedhanii Biraanuu Leenjisoo as deebisaniiru Oromoon keenya badhaa Biraanuu Leenjisoo dhimmi Biraanuu Leenjisoo as deebisaniif yoo harkatti illee yoo sir fudhachuu illee baatan waan biyya sana keessatti waan diasporaan kun gaggeessaa jiru media adda addaatiin nama prime media jedhanii qopheeffatanii prime media Biraanuu Leenjisoo isa banateera isaan harka warri kuchiisi xiqqoomaa inni warroonni abiyyi morman dhageettii isaanii ol kaafachaa jiru wal ijaaraa jiru waan ta'aniif isa harkaa rukutuudhaaf keessumaa diasporaarratti hojjechuu qabna interneetii cufuudhaan birri miliyoona baay'ee qabne waan ta'eef interneetii cufuun nu fayyadu ekonomii nu miidha waan ta'eef interneetii cufuun alatti maal gochuu qabna namoota diasporaatti ergine okay bakka idaan isin ga'e jedheera Muhammad bakka idaan isin ga'e jedheera kanaafi warroota qarshii nu miidha waan ta'eef ekonomikaalii nu miidha waan ta'eef namoota waan kana yoollee Oromoo kan of jalatti deebisuu dadhaban Oromoo kan buljaajessuu danda'an yaada adda addaa guyyaa guyyaan uumuu danda'an Biraanuu Leenjisoo malee yeroo ammaatti hin qabnu ani Biraanuu Leenjisoo as erganiiru Biraanuu Leenjisoo kanaaf as deebi'ee jira isarratti niitii nafxanyaa hudduu arraabdu tokko niitii guyyaa zayitii mukaa guyyuma guyyaan dibattee as baatu tokko niitii Biraanee jedhamtu tokkoo fi yaa sirriidha namoonni baay'ee hubattaniitu dammitu nama qaanessa tulluu nama qaanessa fi fayyisaan achirratti argaa turre prime media irratti yeroon kana jedhu ani with respect no ani yeroon dayyuu kabajaanan jedha hojii fayyisaan hojjete amma danda'utti qabsoo inni godhe yeroo sanatti carraa argateen gurbaan kuni carraa qabutti fayyadame yeroo sana sagalee Oromoo dhageessisuudhaan carraa sanatti fayyadamee amma jireenya isaa ijoollee isaa jiru riskii godhutti carraa sanatti fayyadamuun waan qabsoon inni godhe waan guddaadha gurbaan kuni kreditii guddaan qabaafani kabaja guddaan qabaaf kabaja ni qabu immoo yeroon kabaja kennu akka Oromoo tokkottan kenna malee akka Oromoo qabsaa tokkottan kenna malee nama addaa godheen kennuun kanaafi wanti nu godhu wanti nu hojjetu hundi isaa tikikkiliidha yoo dogoggoreesi qabadhuuti deemisa jedhu sanan fudhadhu ani sitti meera ani waan mormuun qabu yerooni acaalutti mormus tureera yerooni bilisomne irra miti jedhe sana mormeera adda du'e jedhee miti kan waan jedhu ani mormuu koo sana wanti dogoggoreen fudhadhu yeroo sanatti nama immoo itti dhiyaattu nama waa irraa eegduudha mormitu asin amma otoo asirraa na mormitanii waa tokko narraa eegdanii yookiin dogoggora koonatti himtanii waan na jaalattan yookaan waan irraa eegdaniif malee diinarraa nuti waan goonu hin qabnu waan kun jechuun waan ofiidha namni qeequun keenya rakkinan turre har'a kan inni dubbatu kaleessa kreditiin inni qabu akka jirutti ta'ee jechuudha waa'ee fayyisaan akka wal jala sin oofne waan inni har'a haasa'u tokko dhiifama naa godha gurbaan kun dandeettii addaa qaba dandeettiin addaa inni qabu fiigichaa mo'ateera successfully ta'eera amma isaatti jechuudha kana jechuun hundumaan successfully ta'ee jechuu koo miti xiqqoo achirraa maalan baradhee dandeettiin siyaasaa safa gurbaa kan bilchinni maturity there is a lack of maturity with him Jan lack of maturity tu jira yeroon ilaalu jechaan ta'eera yeruma bakka isuma har'a waan
kaleessa namni tokko irratti bu'ee amma fakkeenyaa fi Oromoo keessatti namni akka Jawaarii fi akka Leencoo Lataatti dhagaatti guuran hin jiru Oromoo keessatti. Dhuguma haasofna yoo ta'e jechuudha. Dhugaarra dhaabannee dubbanna yoo ta'e har'a nama tokko ani yeroo tokko gaafa jiraa dhiisanii gaafa du'e dhagaarra nama tuulanii gaafa madu'e tokko namni akkas tureeyyuu inni bebeeka akkasii tureeyyuu inni lafa garagalchaa tureeyyuu nama akkasiin jaaladhu. Ani boru gaafa hin jiru waan hin jiru natti himi malee gaafa du'e jettee waan ani hin qabne narran kaayin waan ani hin qabnes naan kenni. Kanan hin barbaadu ani dhugaan barbaada biyya lafaa kanarratti. Dhuguma haasa'uudhaaf ani dhugaarra dhaabadhee yeroon sitti immoo namni amma Jawaarii fi amma Leencoo Lataa Oromoo keessatti dhagaan itti guurame hin jiru. Namni qeeqame hin jiru. Dhuguma haasa'uudhaaf jechuudha. Acaaluun yookaan immoo fakkaattonni isaan faana jiran keessumaa Biraanuu Leenjisoo ijaarsa inni ijaare biyyatti galee Oromoo wal qabatee socho'u kana deemumna isaa gadi cabsuudhaaf maal gochuu qabna jedhanii yeroo Lammaa Magarsaa faanaa fi warroota nafxanyaa faana Lammaa Magarsaa dhiifama Abiyyi Ahmad faana taa'anii haasa'anii inni guddaan rakkoon Oromoo gaaffiin Oromoo waa'ee Finfinneeti. Waa'ee Finfinnee immoo gaaffii saba tuulamaa gochuu qabna. Saba tuulamaa gooneeti gaaffii Finfinnee kana gaaffii saba tuulamaa goonee nama tuulamaa naannoo sanarraa buqqaan jedhan ka'e lafatti kennina kanaan booda gaaffiin Finfinnee achitti dhaabata. Kanaani Itoophiyaa jennu kana laga ceesisuu dandeenya. Addi yeduroo Itoophiyaa kana lamlamituu Itoophiyaa warra gara duriitti kan deebifnu kanaani jedhanii taa'anii haasaa turanii isa keessatti amma dhufanii diisitti kana keessatti kan hirmaate adda dureedhaan Leencoo maali maqaansaa Biraanuu Leenjisooti tokko adda dureedhaan kan ajandaa qopheessaa waraqata qopheessaa illee kan ture tuulamaa ijaarraa jedhanii kan ijaaraa ture tokko Biraanuu Leenjisooti itti dabalatee Taakkalee Uumaati kana keessaa warra caaluu kana maal kana warroota naannaa sana jiran warra akka Taaddalee Gammachuu kana maal kana warroota beekamtii qabanii fi warra naannaa sanaa walitti qabatanii ijaarrataa turan of jalatti warroota kalee gara biraatti saalatanii warra maqaa Shawaa himatan fakkeenyaaf yeroo tokko ani Shawaan lafa malee nama miti kan hin fudhadhu ani dhuguma sitti fuudhaaf maaliif akka nama taanaan Booranattis kan dhalate Oromoodha Arsiittis Harargeettis kan dhalate Oromoodha Shawaattis kan dhalate Oromoodha Shawaan lafa malee namaan adda miti akkas taanaan Oromummaa waliin hin qabdu jechuudha. Namoonni kana kan isin kaasee namoonni tokko kaleessa yeroo Minilik biyyaa baase warri Miniliikonni nafxanyoonni biyyaa baasan gara Arsii fi Baalee gara Wallaggaa Jimmaatti deemanii Shawaarraa dhufne jedhanii abbootiin isaaniitti himanii har'a nuti nama Shawaati ani warra ofi jaalanitu jira deebi'anii warra akkamiiti kan akka warri kaan Oromooyyuu miti warra akka Adaanach Abeebee kun warra akkasii deebi'anii of ijaaraniiru. Kanaaf walumaa galatti nuti kan qeeqaa turree fi ijaarsa kana keessa galanii akka Oromoo addaan baasanii waan agarreef. Isuma har'a deebisanii akka waan Hacaaluu qeequmsi sun ajjeesee naan lammisi qeequ otoo qeequmsaa namni du'a ta'ee Jawaartu du'a yeroo jalqaba. Jawaar guyyaa tokko maal jedhe Jawaar gaafa miidiyaa kanarratti ba'e gaafa miidiyaa kanarratti ba'e kana yaadee tan ba'e akkan kana ta'u beekaa. Kun waan beekamaadha oveesiidha jedhe. Hojii keessan jira qabsoorran jira miidiyaa irratti immoo yeroo baatu hunda na deeggara jettee ba'uu hin qabdu jedhe. Dhugaadha miidiyaa irratti ati sooshaal fiigarii yeroo taatu uummataaf fakkeenya yeroo taatu wanta akkasii si mudata. Fakkeenyaaf namoonni bilchiginnaa deeggaruu dhiisuu danda'a namni kun. Namoonni faanifa deeggaran jiru miti maasaa irratti dhagaan turre hin guurre. Waan isarraa adda si godhu namni keenya waan sirraa eegu qabaa jechuudha. Malee warroota bilchiginnaa keessa jiran nama miliyoona meeqa qabne dhumti sobas haa ta'u malee nama 500,000 illee haa qabaatan amma kanarratti Oromoon dhagaa guuraan jiru. Garuu Hacaaluus haa ta'u Fayyisaas haa ta'u nama biraa maaliif dhagaa irratti guuran yoo ta'e waan isaanirraa kun gaarii miti uummata Oromoon fayyadu bakka hin taane bakka Oromoo kaleessa sin jirtanii jedheetu uummanni keenya kan qeeqeessa jechuudha. Qeequmsi immoo du'an fidu. Kana jeessa biraa jiraachuu qaba. Walumaa galatti maayin
rakkoo jiru sana caaluun kan dubbataa ture egaa yeroo tokko maaltu jeetanii nama guyyaa tokko argee hin beeknetu har'a caaluu wajjin nan oolee anamma caaluu qaamaan hin agarreeni dhuguma sitti muudhaan qaamaan hin beeku yeroo inni yuunivarsiitii galee inni manadhaa ture manadhaatti galee yeroo sana yuunivarsiitiin jira yeroo manadhaa jiru ijoolleedhaan gurbaan suni sababni inni ittiin hidhameef immoo akka odeessanii miti ifaan sitti himaa sababa yeroo sanarraa kaasee itti himaa ijoollee Tigrootaatu daraaraa hoteela daraaraa gararraatti waraaname jechuudha. Namoonni beektanii jechuudha IGP gas stationii kan ture IGP durii dura hoteela daraaraa fuulduratti ijoolleen Tigrootaa cuupheedhaan waraanan. Warra waraanan sana keessa sin jirtu jedhaniiti nama 12 hidhanii nama 12 keessaa namni waggaa 5 hidhamanii isaan isin jechaa jira. Waan jedhan kanarraa na caaluun hidhame kan hidhamee fi ijoollee Tigree waraantanidha. Waan na darbe ilo gaafuma du'an ani sitti meera gaafan du'e ani dhuguman isin jira gaafan du'e beeku gaafan du'e waan hin qabne narran kaayina waan hin qabnes naan kennina bakka yeroo tokko waan akkasii kan jaaladhu bakka ifaan sitti hima Hacaaluun kan hidhameef kana yeroo sanatti achi keessatti qabsoo barate Oromoo qabsaa meeqatu achi keessa jira nama Oromoodha meeqa namachi keessaa bahanii du'an nama meeqan beeka gudarirra ijoolleen meeqa waan abaa'oo faana baay'een isaanii keessumaa yeroo laggasee waaqii ajjeefamu hiriyoota isaa meeqatu gudarirraa hidhamee achi keessatti jira amma guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf Hacaaluun kan hidhameefi ijoollee warra Tigrootaa waraantanii jedhanitti hidhame yeroo sanatti. Ifaan walitti himna waan ta'eef jecha seenaa dhaabannee walitti himna waan ta'eef jechuudha. Achi keessatti qabsoo baratee kaleessa qabsoo keessa jira haayiskuuliin amboo manumti barumsaa sun mana qabsooti ummata Oromootti kuni ifaadha. Ammoo keessatti manni barumsaa sun mana qabsooti. Achi keessatti haayiskuulis yeroo barattu numa qabsoofta yeroo daandira deemtus numa qabsoofta. Kanaafi sanarraan egaa Hacaaluun hidhamee achi keessaa bahee achi keessa sirba waan jedhee achumaan ummataaf fiigarii ta'e. Walumaa galatti pointiin ani meekii gochuu barbaadu Hacaaluu kan ummanni keenya qeeqeefi Hacaaluu waan jaalatuuf malee waan jibbuuf miti. Hacaaluu irraa waan guddaa waan eeguuf malee bilchiginnaan ummata Oromooti akka hin taane. Oromummaa, sabboonummaa, eenyummaa, abbaa biyyummaa balleessuuf waan dhufteefi kanarratti argeetu ummanni keenya qeeqe malee isa balleessuuf miti. Qeequmsi immoo waan jiruudha. Ani sabni koo waan jaalatuuf lakki dogoggora yeroo natti hime saba na jaalatu natti hime. Kanaaf sanatti fudhachuu hin qabnu. Har'a maal godhanii dhiyeessaa jiru keessumaa Fayyisaa waan inni haasaa ture isinitti meerani. Krediitiin kaleessan hojjete krediitii qaba addatti. Krediitii kaleessaaf jennee namoota guyyaa har'aa dogoggoran jala fiiguun dhagaa baachuuf hin barbaachisu. Waan gurbaan kun of course siyaasa maachuriitiin irraa hafa kun beekamaadha. Eid Mubarak jedheera. Eid Mubarak yeroo san tokko anoon nama xiqqeessuun gaariidha. Gadheedha nama xiqqeessuun barbaachisu. Some lack of political knowledge in isaafa. Lammatatti immoo maturity. You don't need to be educated. Maturity yeroo haasoftu analyze gochuu qabda. Reasonfully ta'uu qabda. Waan miidiyaatti gadi baatee haasoftu jechuu waan siyaadu amma asirratti namoonni ani gadi bahee otoo na baare otoo maal godhee na gammachiisan jira. Garuu sana godhuun qaban maaliifi bu'aa fi miidhaa isaa ilaaluu qabda yeroo haasoftu. Lammata immoo wanta taasoftu suni hunduma gammachiisa jechuu miti kan haasoftu. Yarra achirratti waan inni haasa'u warra kaani dhiisaa warroonni kaani ergamtoota nafxanyaati ergama bilxinna gennaa gurguruudhaafi asirratti Biraanuu Leenjisoo kanas deebisaniif akkuma dura kaase yeroon sun waan amma galteefi Biraanuu Leenjisoo keessumaa diiyaasporaan amma jiru biyya keessatti cimee dhufe waan ta'eefi
Oromoon nu harkaa ba'ee jira caalatti nu harkaa ba'u yoo ta'an taane dhiibbaan isaan fidaa jiran guddaa waan ta'eef yoollee dhiibbaa kana isin gochuu dadhabdan harkaa fashaleessaasa jedhu san. Harkaa fashaleessaasa jedhu sanaan Biraanuu Leenjisaa as deebisaniiru. Maaliif gurbaan daljeessi sun naggeessoo duubee bu'aan finne namnis fudhataman qabu jechaan fudhataman qabu naggeessoo duubee tokko yaa'u yeroo tokko wal darba maal seetan. Yaa'u looyerii barate jechuun siyaasuma hundayyuu harka danda'a jechuun miti yeroo tokko namni keenya wal qabsiisee maal ta'a. You have to be talentful. Warra talented ta'uu qabda siyaasuma ta'uudhaaf. Siyaasa baratte jechuun abbaa siyaasaa si godha jechuun miti. Namoonni meeqatu saayintistii siyaasaati garuu siyaasa gurguruu hin danda'an. Siyaasni gurguruu barbaada. Siyaasni artikuleetii gootee waa gurguruu foorkastii gochuu barbaada. Analaayisii gochuu barbaada. Kanaafi namoota akkasii kanarratti bu'aa buufachuu hin dandeenye jedhaniiti amma akka Biraanuu Leenjisoo kana as erganii piraayim miidiyaa uummataniiru. Amma isaanii fi fayyisaa kan akkas baasanii fi fayyisaa waa jijjiiraa jedhaniiti isaan. Echaan sooshaal fiigariidha waa jijjiiraadha miti. No ani fayyisaa irraa wanti hin baradhu hin jiru. Please ani respectiin isaa qaba. Qabsoon inni kaleessa uummata Oromootiif godhe waan salphaa miti. Kireedii isaa gadi buusaa hin jiru. Kireeditii inni kaleessa qabuun immoo har'a waan inni haasa'u baay'ee baqa. Maachuriitiin inni safa, naawuleejiin inni safa, siyaasa tokko karaa siyaasni ba'es hin beeku. Wayyaanee waan nu goote si qofa miti kan beennu. Nu hunda beeka namoonni asirra teessa hundi keessanii beektu. Wayyaanee qofa iyyuu miti OPDO waan nu goote. Har'a gadi ba'ee wayyaanee faana deemuun mana gumaati warra gumaati jechuun xaba siyaasaati. Oromoo kamitti himta har'a? Mee nama asirra taa'uurratti wayyaaneen nama gumaadhaa waan jedhe humna koo inerjii koon balleessa malee namni wallaal hin jiru. Har'a immoo wayyaanee faana kan dhaabannu maalin taaktikii siyaasaati. Siyaasa baruu qabda. Akkaataa siyaasa gurgurtuun baruu qabda. Irra caala iyyuu hunda'uun sabaaf sablammii waamnee akka nu qixa utoo ba'anii nu faana dhaabbatanidha kan nama gargaaru. Kanaafi kana gochuu qabna. Taaktikii siyaasaati malee waan isaan nu godhanii miti. Himachuudhaan immoo kaana yoo ta'e warra gumaarraa kaana yoo ta'e warra gumaa Abiyyi Ahmad irraa jalqaba kaana. Lammaa Magarsaa irraa jalqaba kaana. Maal jedhe Getaachoo Asaffaa hubadhaa. Gaafa Abiyyi Ahmad jedhe teekinooloojii zarfii irratti namni adda dureedhaan hojjetaa ture. Namni adda dureedhaan hojjetaa ture Abiyyi Ahmad jedhe. Silkii namaa xalafuudhaan, imeelii namaa cabsuudhaan, feesbuukii namaa cabsuudhaan, sagalee namaa dhaggeeffachuudhaan karaa hundaatiin teekinooloojii irratti kan hojjetaa ture, sallaa irratti kan hojjetaa ture Abiyyi Ahmad jedhe. Oromiyaa sallaayii tika humna tokkorratti dammoo diviizhinii tokkoof alaafiin kan ture Lammaa Magarsaati jedhe Getaachoo Asaffaa. Gaafa Lammaa Magarsaa fi Abiyyi Ahmad kassafaman guyyaa daalachaan poolisii tokko malee deemaa jedhe. Jalqaba Abiyyi Ahmad irraa ka'aa imanna Abiyyi Ahmad irraa ka'aati gaafa sanan deemaa jedhe. Namichi kun waan nu godhe wallaalee diina keenya akka nama keenya harkaan miila kute wallaalee miti. Garuu eessarraa ka'uu qabna yoo ta'e Abiyyi Ahmad irraa ka'aa jalqabaa jedhe. Kanaafi har'a wayyaaneen diina keenya warra gumaati siyaasa akkasii amma fakkeenyaaf warra gumaan mana warra gumaan dhaqiina yeroo jedhan manni eeyyoota amma isaaniif moofkama. Eeyyoota isaaniif moofkama. Eeyu mooksuufi. Chaan nama waan asirra taa'ee nama asirraan dhaggeeffatu kana ani mooksuu miti yaada koo opineenii kooni sheerii godha malee asirraa maanipuleetii godhee si mooksuu miti kan nyaasa'u. Garuu akkaataa isaan achirratti haasa'aa turani bakka akka waan Oromoon kun homaa hin beenne diina isaas hin beenne bakka inni kaan immoo Hacaaluuni bakka wayyaanuma qofa irratti fookasii gochaa akka ture. Ani waan tokko maal seetan both side otoo Hacaaluun wayyaanota irrattis ilaalcha ejjennoo qabaa ture. Warra nafxanyaattis immoo waluma qixa ejjennoo qabaa ture jedhanii gadi ba'anii haasa'ani. Akseptiin isaan godha jarreen kan. Xaba siyaasaa miti jedheen fudhadha. Isinii galee asirratti otoo isaan
akkuma Hacaaluun kan jibbu nafxanyootas ni jibbaa. Hacaaluun nafxanyootas jibbaa ture diinni Oromoo nafxanyaadha jedhee Oromiyaa keessatti inda'um sodaataa ture. Oromoo sodaataa ture dhani nutti uume deebi'anii kan isin dhibu keessa Oromootu baagala dhoowwee nutti himu. Xaba siyaasaa jechuudha har'as deebi'anii. As keessa darbanii immoo akka waan amantiin fa'aa wal qabatuutti. Akka waan Hacaaluun namoota saba biraa faana yookaan Oromoo biraa faana hin jiraanne jaalala Oromoo biraa faana hin qabaannetti deebi'anii seenaa isaayyuu balleessaa jiru jarreen kun. Kanaaf wanti isaan haasa'uu gurgurachuu barbaadan warreen lamaan isin jedha lamaan ishiin tokko dhiisa niitiin sunis waan beektu miti. Beekte jennaanii niitiin kitaaba dhiqxee akka jedhan sana nama keenya tol kaase malee waan fayyisaan addaa miti maachuriitittis ishiin zima jettee tiyyiti waan zayitii fuula dibattee fiigdi niitiin sunis. Namitti Biraanuu Leenjisoo suni maanupuleetii gochuu dandeessi. Ishiin kan dhuftee fi diyaaspooraa maanupuleetii godhuudhaa dhufte. Kana bara ilaalcha amma biyyatti taa'anii waa buusuu hin dandeenye harkaa caccabaa jiranidha. Amma bilchiginnaan Oromoorraa tokko beezii dhabee harkaa cabee jira. Oromiyaan harkaa baatee jirti. Wanti inni hojjetaan ture hin jiru girrisaa jedhaa ture tuulama jechaa ture amma tokko tuulamni isaan jedhanis jala dhaabachuu hin dandeenye. Dhuguma sitti muudhaaf tuulama isaan jedhan kunis argachuu hin dandeenye. Kanaafi innis harkaa kufee karaa sanaanis waa ijaarrachuu hin dandeenye. Oromoon akka jirutti harkaa bahee Oromiyaan harkaa baateetti amma immoo as deebi'anii kanaaf as deebisan Oromoon asirratti akka hubachuu qabdan jechuudha. Namittiin sun garuu kaleessumayyuu yeroo tokko maal jedhan namittiin suni almaac jechaan maal ilaallattu jedhama haala laallattu. Namittiin sun kaleessumayyuu haala laallattuu turte. OPDO turte namittiin sun. OPDO keessaa biyya kanatti ergamte. Biyya kanarraa Jawaar fa'aa afaan akka waan mormaa turte akka waan addaa waan turte otoo OPDO afaan hojjetu. Achirraa deebi'ee immoo information illee kennaa kan tureessa guyyaa daalacha fiigee kan galeessa galee maal gochaa ture. Bakka ilaalcha nafxanyummaa kana gadi fageenyaan hojjetaa ture namichi kun. Haala laallattuu ayyaana laallattuu haala laallattuudha kan ta'e. Xawal waallee jechuudha. Akkasii namittiin suni walumaa galatti kanatti ture. Kanaaf namittiin manipuleetii gooti. Dhugaa sa'uudhaaf namittiin manipuleetii gochuu dandeessu jechaan haala jijjiiruu dandeessi namittiin garuu nama harkaa bituutti hin jirre malee. Ishiin niitiin suni dhiisaa niitii waa beektu miti maachuriitis hin qabdu siyaasas hin qabdu. Waanuma namni ani hin beekagaa Oromoo keenya keessaa Ameerikaa kana kan jiru nafxanyoonas kan waamusumamee baay'ee isaanii akkas duubaasa. Intala ilaalame nama maachurdii keessaan sittan hima. Intala musliimaa OMN irratti Labaadoor irratti dubbataa turte tokko amma eessatti akka badde hin beeku. Minisootaa jiraatti musliima gabaabduu furda tokko maqaa ishee hin beeku ani. Yeroo baay'ee yaada kennitu. Maachurdii akka intala sanaa beeka qabna sinii galee har'a toltuu fufaallee ilaala baay'ee qabna. Waanuma intalli kun gonkumayyuu mee haasaa ishiin haasofturraa waan gurguramu hin qabu. Ilammayyuutti amma tokko maachurrii tireefu ummachaa jirte malee waan siyaasas beektu miti. Kanaafi ishiin mazima jettee fayyisaa irraa adda miti. Kanaaf isin jechuu barbaade walumaa galatti xiqqoo haalli fayyisaan ittiin haasa'u maa inni education lack of education hin jira. Academic education lack of maturity hin jira. Maa irratti nu badhe seetanii xiqqoo yeroon engadda bantii fufaa dhaggeeffadhu completely namichi kun amma kutaa afurittan baradhe jedhee irraa eeguu hin dandeenyu homaa gochuu hin dandeenyu. Abbaa barbaade mormi fakkeenyaaf ani Jawaar gixxim godhee mormee ba'uu hin danda'a. Sini galee yeroo mormu garuu logic full karaa ittiin gurguramuu danda'u reason full ta'uu hin qaba. Bakkuma kaasee waanuma gurgurame waan nama jira taa'ee si taasisamu inni si gaafatullee sitti qaana'u. Bakka jechaan nama sammuu mentally disordered warra ta'an yoo fakkaattee haasoftu there is something. Amma bantii fufaa yeroo haasa'u mentally disordered dha. Sammuu isaa yookaan yoon iskosferniyaa kan jedhamu jira dhibeen tokko kan waan haasoftu hin beekne yoo amma dubbatte suma irraanfattee kan biraa haasoftu. Waan akkasiiti warra haasa'u akkasiitu amma Oromoodha bakku dhuguma Oromoo keessatti kan akkasii qabsaa'aadha jechuun iyyuu nama qaanes Oromoo kan akkasii faana qabsaa'e jechuudhaaf.
lammata ani har'a ammoo yeroon kan lammataan nu dabalame yeroo dhafa isaa dhaggeeffadhu I don't know still I have great respect for him lack of maturity በጣም ulfaataadha እቻ yeroo tokko mallas milli mataan ta'u kan jedhe nama dhima banti fufa baga galte እና mental disorder di ta'uu kee echaan Oma abbaa barbaadde asir amma dhufteetta banti fufa dhugumaani indoom dhufuu keetii baay'een itti gammada abbaa barbaade mormi akka oromoo tokkotti abbaa barbaade abaare abbaa barbaade deeggare kun rakkinan qabu karaa barbaadeen yeroo haasoftu garuu loojikii riizimfuulii ta'uu qabda jawaar mormuun kee rakkinan qabu warra Abaawo kan balleesse wallagga balleesse jechuu kee rakkinan qabu baqa yeroo haasoftu innumtati haasoftu iyyuu deebi'eeti wal si jaraa rukuta akka oromoo tokkottan anamma ammeenya kee miti kan hin haasofsirraa akka oromoo tokkotti yeroo haasoftu abbaa barbaade mormete dhibba sin deeggara abbaa barbaade mormuu keetiif yeroo haasoftu garuu riizin fuulii ta'e akkaataan haasoftu namoonni yeroo isaan si gaafatanii gaaffiin si gaafatan si miidhuuf immoo yeroo baay'ee si gaafatanii akkati maanoo tuqxuuf si gaafataa turan kun namoota nafxanyoota qofa miti oromoonumti illee akka maanoo tuqxuuf si gaafachuu danda'a yeroo ati haasoftu jechuudha asirraa keekiin jedhiin ani akka obboleessaa tokkottan si gorsa yeroo abbaa barbaade mormi ana gadi bayti boru naa baaraa oli rakkinan qabanaaf kanaaf garuu yeroo haasoftu riizin fuulii ta'e Reason for Roman is a Yo as of two Ergana diversity Abdu Duratti Yadi Tidem. Yero San Sigafatanimo, Otto Gaffis and fit in Malaka Dev to Yad that Euro Canimo, Euro Agenda to Cocabatemo, Agenda to Coras to Cotinutali Yeromo as of two at one Gurgurudem, Fakenya Fatmal Jetura Barbade, Shanet Uresur of them. Of course, Shane more wood than this. Yero Shanet Uresitumo. Academy sitas zabuttimiti baka yero namni gaafi bira ati yero waa'ee arsii yookaan waa'ee abiyyi si gaafatan waa'ee shane yero waa'ee caalu si gaafatan waa'ee shane yero waa'ee jawaar si gaafatan waa'ee shane akkasitti naasayin yero waa'ee shane si gaafatan waa'ee shane jippitu jaalattu saasa irratti yero waa'ee jawaar si gaafatan waa'ee jawaaraa sayi istiil ani akka obboleessi tokko waan bar anifati annama abiyyi nama mormu keessaa nama tokko ati nama deeggaruudha akka obboleessi tokko tan sittima yoo jawaar si gaafatan waa'ee jawaaraa sayi yeroo waa'ee shanee si gaafatan waa'ee shanee haasayi isa yeroo fixatte yeroo ajandaa sii kennan immoo ajandaa sii kennan irratti haasayi ajandaa isaan sii kennan irratti sin haasayin istii duubatti deebi'iiti akka oromoo tokko tan sittima akka duubatti deebi'iiti irra deebi'iiti waan eengadda isaa irratti si gaafatan tokko lama jedhiti taa'iti Iriyaa qabatte iriyaa kee faana taa'iti dhaggeeffadhu akkasitti nama qaanessuun qabdu akkasin ta'in yeroo haasoftu waan haasoftu loojikii yookaan immoo riizin fuulii mikinaataawii mahoon allabbe rakkinan qaba barbaadde mormuudhaaf ana biyya mad yeroo mormu maaliif mormu sittimuun danda'a maaliif akka mormu abiyyi garuu paarsonaalitii isaa keessan galu yeroo mormu abiyye ani siyaasa isaa mormoota siyaasa isaa mormu personality abbaa kana raalate haadha kana raalate jedhamti kan hin mormu sigale atis bakka waan haasa'uun qabnes achirratti miidiyaa irra jirta tam miidiyaan kun nama kumaatama si ilaala hundiyyuu kan si achirratti dhagaa sitti darbatus nababaa si darbatus kan si taasisabu jira achi keessa kanaafi akka obboleessa tokkotti abbaa barbaadde mormen dhibban sin jedhama abbaa barbaaddetti mormi jawaaris mormi shanee barbaaddes mormi yeroo haasoftu garuu akka oromootti komanii dammoo oromoo waan walii qabu barachuu qabda Abiy Ahmed karaa barbaadeniyyuu adeemu waan irratti walii gallu wayii jiraachuu danda'aniifin nafxanyaan alatti aniif Abiy waan irratti walii gallu jiraachuu danda'a sigale ati karaa shaneenatti mormitu kunis Abiyyee yookaan jawaaratti mormitu kunis waan irratti common ground qabdu nafxanyaan alatti jira jalqaba akka oromootti
maalirratti wal morminaa jedhi lafa keewwadhu. Sigale amma mee aniif amma nama taakkalee nama biyya tokkooti nama naannaa tokkoof aniifan. Aniif taakkaleen jechuudha. Taakkaleen personality isaa nama beeku very very educated man. Educated qofa iyyuu miti barumsaan nama cimaa. Nama forestry fidee deemedha. Anarra san deeggaru. Maaliif? Taakkalee kan hin deeggarreefi adeemni ati ittiin deemtu siyaasni kee Oromoo karaan an deemuu fi karaan deemu addaa jennee irratti morman. Sigale yeroo mormuu ani kan tokko lama jedhanis waan mormuun lafa nan keewwadha innis immoo waan achirra keessa taa'eef lafa naa kaa'uu danda'a. Yeroo nama mormitu waan qabatamaa ta'e lafa keewwadhu duruma ofii keetiif. Shanee yoo mormitu shanee maaliin irraa adda? Shanee maaliif morma? Inni kaan mee Oromoo waan ta'eef mormii siin jedha. An ammaati Oromoo waan taateefan siin jedha. An Oromoo waan taateef siin mormoon. Warri kaaniif garuu ati Oromoo waan taateef siin mormu. Isa addaan baafadhu yeroo baatee haasoftu. Ayyumaa miti dhiisa maaliif seetani? Waan fe'e iyyuu haa ta'u. Namichi kun kaleessa qabsaa'eera jedhee dhuguma qabsaa'uu isaatti yaa guyyaa sana du'uu danda'a ture. Maaliif seetani? Yeroo tokko tokko wanta amma barachaa jiru jira. Otoo kaleessa taayyee danda'a mana dhaatti du'e har'a taayyee danda'aatiif awultii dhaabnaa turre. Maaliif goota keenya jennee jechuudha. Yeroo keessa nama barra guyyaan waa baay'ee nu barsiisaa jira. Otoo kaleessa warri bantiin akkasii kun namoonni baay'een kaleessa baa'oo keessa jira turre jedhanii har'a gadi ba'anii kaayyoo kaleessa ba'aniif illee gatanii nafxanyaan kaayyoo Oromoon kaleessa irratti nama meeqa du'e sibira anarra lolan deemne. Hiriyoota meeqa biraa dhabde kaayyoo hiriyoonni keettiin du'anillee yeroo nafxanyaan si gachisiisu waan fe'e yoo ta'e yeroo hunda isa kaleessaa irra deebitee isa kaleessaa dhaabatteef sana inni kaleessaa dogoggora jechuun qabdu. Hiriyoonni kee dhiiga isaan gannaqaniif lubbuu isaaniitti dhabantu jira waan ta'eef. Jijjiiruu dandeenya fooyyessuu dandeenya akka nama tokko jechuu dandeessa. Hiriyoonni keessa lubbuutti dhaban sana diinni immoo diina maal qaba Oromoon mee jalqaba Oromoon diinni isaa. Biyya kan irraa fudhate Oromoo mee wayyaanee miti kan biyya irraa fudhate jalqaba. Biyya fudhatamtetti wayyaaneen dhufte malee Oromoo irraa wayyaanee miti kan biyya irraa fudhate. Kaayyoon nafxanyaaf kaayyoo wayyaanee maayin lachanuu diina keenya sitti muudhaafate. Ati fakkeenyaaf amma nuti politikaalii allaansii uumne malee wayyaanee waan nu goote wallaallee miti. Wayyaaneef immoo nafxanyaan garaagara akka namaatti hubatte ta'e. Kaayyoon nafxanyaa maalinni? Kaayyoo wayyaanee maalin? Diinni cimaan har'a eenyunni anaaf kan sodaa ta'u eenyunni jettee ilaaluu qabda. Yoomayyoo qabsoo keessatti deemte ta'e. Sana ta'uu baannaan isuma buna irratti odeessinu isuma waan jennu namatti mun qabnu. Kanaaf akka obboleessa tokkootti ani kan si gorsu waan barbaadde boru ani boru naa baade gadi bayyite rakkinan qabanaaf. Abbaa barbaadde baade boru gadi bayyite. Yeroo haasoftu yeroo affeeramtu waa gurguruuf deemta waan ta'eef loojikii ta'iti waa gurguri. Abbaa bar mormuudhumaan illee qabsiisuu galbeessuu qabdu. Jawaarumarra amma jawaarratti yeroo haasoftu waan jawaarittiin kan hunda tuquu hin dandeenye waan jawaar qofa addaan baaftee rakkoo isaa agarsiisuu dandeessu. Sanarratti haasa'uu qabdu. Anamma abiyyirratti haasa'uu kan taakaleetti haasa'uu ta'e rakkoo taakalee agarsiisuu kan hin danda'u. Malee bilchiginnuma keessa jiraateedhaaf amma taakkalee ani mormuu hin qabu. Kan jireenyaa galee jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti waa'ee keerratti ajandaa dabarsuu hin danda'u. Kanaaf keessumaa keessaa ijoolleen bilchiginnaa keessa jiraattan deeggaraa. Garuu wanti isiniin jechuu barbaadu. Please itti ofuma yaalaa yeroo mana keessumaa qe'ee nafxanyaa dhaxxani guyyaan kun darbitee boruuf taasifamtu. Of eeggataa haasaa. Sinii galee ofuma eeggataa haasaa. Omaa rakkinan qabu. Kaayyoon nafxanyaa maalin? Isaa tarra balba ganda keessa isin barbaadu kun maalin? Mee immoo isaan miidiyaa isaanirraa Oromoo fayyadamoo Oromoo miidhuuf haasaa jedhaati qoma keessan taa'ate haasaa. Ilaala. Isti akka namaatti yaad naman gaafate. Taargeetiin ultimate gooliin isaati maalinni jedhaati deema. Oromiyaa jiraachisu, Oromoo jiraachisu,
borume ani kana siin jirot bantii fufaa sirra jirta tam ati akkuma raamiti boru ilmi kee akka jawaar ta'uu danda'a bo atarra ijoolleen koo waan ta'an hin beeku boru sigale atarra garuu bilchiginnaa jala teesseetii nafxanyoota faana oromiyaa oromoorratti duulaa jirta miti rakkinan qabu boru garuu gaafa ilmi kee immoo akkuma keenya kana dhaabbatee bakka itti hin dhaabanne kana dhaabbatu jira sigale gaafa sana maanni kaayyoon nafxanyaa maalinni kanaafi har'a miti boru deebinee gaafa waan ilaallu waan jiruufi waan har'a dubbannu kun seenaa ta'e lafa ta'a keessumaa keessa miidiyaa irratti affeeramne jettani dhaqaa naqinaan jedhan yeroo dhaxxan waa gurguraa yeroo dhaxxani fakkeenyaaf as maal jettu wayyaaneedhaaf diida keenya jedhee jettan miti amma asirra jirta bantii fufa of course caaluun wayyaaneen diina keenya jedheera nafxanyaanis diina keenya akka jedhetti maaka isin baalaansii ta'a nafxanyaan akka fira keenya hin taanes nafxanyootumatti maachi ta'aati yeroo yakka oromiyaa keessatti uumame isiniin jedhan yeroo oromiyaa keessatti namni du'aa isiniin jedhan oromoo yeroo namni oromiyaa keessaa qofa buqqaa isiniin jedhan oromoon immoo sumaalee irraa akka buqqaa itti maaka Itoophiyaawii miti isaan qimaatti akkoo biyya isaanii keessatti oromiyaa keessa qofa miti akkuma biyyaaf yaaddoote akka biyyaatti taasaa anamma akka gandaatti akka naannootti isin taasa'u akka Itoophiyaatti dhaabanna jettan miti bilchiginnaa Itoophiyaadha yeroo ati namni isuma keetiin siumaan suqaluudha haasa'u atis immoo fageessitee kan isaanis itti agarsiisuu qabda achi keessatti isaanis akka of ilaalan gochuu qabda malee daandiinuma isaan si oofanitti akka bishaanii oofamuu qabdu yookaan immoo akkuma horiitti oofamuu qabdu isaan maanoo si tuqsiisuudhaaf haasa'u mee gaaffii isaan si gaafatan deebitii yaa ilaali gaaffii akkamitti akka gaaffii ati dura deebifte deebi'ee si gaafata akkaataa inni ati maanoo tuqtuun kanaafi walumaa galatti warroonni keessumaa affeeramne jettanii dhaqa isinitti to'ee achirraa sadarkaa keessan dabala jettanii nafxanyaan isinii waa gurgurachuudhaaf deemti yoomayyuu taanaan jechuudha yoomumayyuu taanaan nafxanyaan si caala jawaar waamanii dhiyeessaa turan ibsaadhaan barbaadanii dhiyeessaa turan mee boru jawaar gaafadhu nafxanyaa meeqatu interview meeqa guyyaa meeqa gaafannee nu didee jedha jawaar isin caala jawaar otoo mana dhaatii ba'ee guyyaa daalacha guyyaa sana salfiidhaan dhattee nafxanyaan gaafatte har'a waanuma nafxanyaan boru jawaar dhattee gaafanne isintu fakkaateen waan na darbuu fi bishaan darbaa jiruu sin nyaatinii jedha Oromoon waan darbaa jiruuf waan hin dabarre lafan kaayinaa akka Oromoo tokkotti dhaqaa mana nafxanyaas dhaqaa dubbadhaa waan na darbaa jiruuf waan hin dabarre ofirran kaayinaa kana isin jedhaa walumaa galatti yeroon qabu Oromoon keenyas waa irraa barattu abbaan barbaade waan barbaade deeggaru rakkina hin qaban ani garaagarummaa yaadaatiin rakkina hin qaban akka Oromoo tokkotti garuu nu saalfachiisina yeroo achi dhattan akka Oromoo tokkotti Oromoon kun waa haasa'uyyuu hin beeku waa dubbatuyyuu hin jedhin nuun hin jedhin akka abbaa barbaadan morma rakkina hin qaban yaada garaagarummaa yaada rakkina hin qabu garuu akka Oromootti nu qaanessina ነፍጠኛም ማለከየቱ አከብት እነዚህ እኮ ከብት ናቸው እንደው የሚያወሩትን እኮ አቁም ይቻላል በቃ እንኮልፉ በቃ ወራ ሪዮተ መጋ ቀብነሜ የሮኑት ነፍጠኛ ሞርሚኑ ነፍጠኛ ሪያን ቀምኑ የተኒ ያዲና ነፍጠኛ ሪያ መጋ ቀምና ወራ ፌዘንቱ ጅራ ስርት ባኒ ፕሊዝ አከሲን ተኢና ፕሊዝ ሪዝንፉል ከናፊ ከንመሲን ጀቹ በርባዴ አስራ ዋበረተ ደያዳ ኮቦሌተ ተቆጣ ስትማ asirraa waa baratte bantii fufa asirraa waa baratte dhitayyaadha waa baradhu asirraa kanaafi walumaa galatti yeroo mormitanis morma yeroo mormitan garuu karaa waaf isin fayyadu akka Oromoof Oromiyaatti akka ilma Oromoo tokkootti guyyuma har'aanittoo eeyyattanii akkuma barbaadan haasa'uu toon ta'an akka Oromoo tokkootti yeroo haasoftanis immoo jecha filadhaa jecha haasa'uu qabdan gaaffii isinii kenname irratti waanii jedha gaaffii isinii kennamne naasayina waan isin gaafanne odeessina bakka yeroo hunda maali amma bantiin dhugaa deddeebi'ee sitti mun barbaadu abiyyi soo si gaafatan shane waa'ee Hacaaluu si gaafatan shane waa'ee Oromiyaa si gaafatan shane
waa'ee Itoophiyaa hosi gaafatan shanee waa'ee hundiyyuu shanee ta'uu hin danda'u biyya sanaaf rakkoon hunda biyya sanaa shanee ta'uu hin danda'u no shaneen akkam shaneen dhuguma shaneen amma kana miidha yoo ta'e mootummaan sunu biyyan jiru gadhiisuufii qaba shaneedhaaf an dhuguma shaneen amma kana humna qaba yoo ta'e an dhuguma isin amma warri shanee mormitanii shaneen amma kana humna qaba yoo ta'e shanee kanaaf mootummaan gadhiisuu qaba humna kana kan qabu barbaanna malee akkasitti sochoosu barbaanna malee shaneen amma kana humna qaba jedhee si yaadoni dhuguma sitti muudhaafan borummoon atti hin gamiina warri shanee deeggartan shaneen amma kana humna qaba jedhee yaadu garuu shaneen amma kana humna qabaate yoo ta'e mootummaan kun achirraa ka'uu qaba isa humna qabu dhiiftanii maa waan jettu amma kana sochoosa weega ta'e shanee ilaala amma mee dhuguma yeroo ammaatti wayyaaneedha kanositti manamma wayyaaneen aangootti deebi'uu fi wayyaaneen aangootti deebi'uuf har'aa fi harka dhibba keessa harka dhibba wayyaanee faana dhaabadha wayyaaneen oromiyaa irratti deebiti yoo ta'e lubbuu kana har'uman kenna deeme abadan wayyaaneen oromiyaa irratti hin deebitu akkuma keessa yaaduu dandeenya nuti akkuma keessa warrarra shaneetu OPDO miti wayyaanee deebise jettan gonkumaa namni irratti hin deebi'u hin yaadina amma waanuma isin qofti yaadan oromoodhaaf maal hin yaadina ana qofa yaadu OPDO keessa jiraatee nama oromoo yaadu jiraachuu danda'a nama oromoo hojjetu jiraachuu danda'a kanaaf nu malees hin jedhiina walumaa galatti gorsa ta'a akka obboleessa tokkotti hin jedhe mee nagaan naa bulaa dubbiin dheeratee farreetti hin fe'anii borumaaf yeroo haasofta warri biraafis barumsa ta'a sheerii godhaa kanaaf kas ta'a lammata immoo mee ganda qabatanii ani fayyisaan xiqqoo har'a maayini itti murteessuu hin danda'u namichi kun kreditiin inni qabu guddaadha oromoo keessatti kreditiin inni kaleessa qabu immoo dogoggoraadha jedhu kan hojjechuu hin qabu ganda keessa galuu maal galuu hin qabani of course waa'ee tuulamaatti hin deemne yoo ta'e waa tokko jedhee kan hin ba'u waa tokko waan tubattan warri tuulama jette tokko bantii fufaati fa'a yeroo baay'ee waa'ee tuulama jettee faarsita tuulamni hunda keenya tuma anis tuulama barbaachisaa ta'e jechuudha oromoon kaabaaf kibbaan baaf dhiyaan tuulama jedhee miti oromiyaa dheedheetti kan du'e guyyaa har'aa keessatti awwadaay keessatti ijoollee shantu xiyyiitii baatee jiraadha ijoollee shantu qaama isaanii keessa rasaasti jiraadha ijoollee shan maqaa isaanii faana ganda isaanii faana siifan dhiyeessoo barbaachisaa ta'e ijoolleen sun waa'ee finfinneetiif rukutaman isini ijoolleen sun kaleessa kan rukutaman isin har'aa bixxaashii lafatti argattanii maqaa tuulamaa kaaftanii miti tuulamatti nan qaanaa miten tuulamni saba oromoo tokko keessaa tuulama immoo kan kaase isin har'a arsii baalee arargee wallaggatti quba qabdanii miti tuulama kan lafarraa buqqise naftanyaadha kan lafarraa nu buqqise akaakayyuu keenya baabayyuu keenya kan biyyaa baase akka tuulamaatti jechuudha walitti muu barbaachise tuulamaaf tuulamni walitti muu qabna waan ta'eef jechuudha tuulama kan biyyaa baase naftanyaadha malee arsiif baalee miti arsiif baaleeni tuulamaaf jecha du'e malee lafa bixxaashii dhabeeti har'a finfinneen dhufu kaleessas arsii jiraachaa ture har'as arsiidhuma jiraata boru arsiidhuma jiraata siyaasaa jecha waan hin taane asayina waan hin taane walitti muun gaarii miti har'ayyuu har'a guyyaa har'aatti lafa keenyarraa kan nu kaasaa jiru tuulama kan kaasaa jiru naftanyaadha malee baalee farsii miti waa tokko waan walitti muu qabnu jechuudha waan hin fakkaanne naasayina tuulama arargeen wallag baaleen arsiin tuulama jecha du'e malee tuulama lafa barbaadee miti kan du'e arsii kamtu dhufee tuulama lafa gaafataa jira naftanyaaf guraageetu lafarraa nu kaasaa jira tuulama lafa kan irraa fudhate naftanyaa fi guraageedha lafa kan irraa fudhate ahiyyaa'uun fartoo daawullaa'uun jette amaar warra sodaattanii nama biraatti quban qabina kanaaf walitti wal bira dhaabannu waa'ee akkasii irratti nu gurguramaa poolitikaa guyyaarraa lafni wayii kabaroo nu rukutaa wanta akkasii kun laga isin hin ceesisu isinitti muudhaaf walitti himna waan ta'eef jechuudha waa'ee maqaa tuulamaatiin tuulama ta'uu waan addaa sin godhu arsiirraa yookaan argeerraa waan addaa si godhu tuulama jechuun oromoo damee oromoo keessaa nama tokko malee tuulama taateefis waan addaa miti ilmaan tuulamaa guddinan barbaadanii maalin barbaadan achi keessatti
kale sabaawun tuulamaa fi baarii arsii miidhee miti kan boolla tokkotti awwaalame waanuma hin jirre naasa'in har'a gadi baatanii please guyyaa arganne jettanii waan akkasii kana naasa'ina tuulama lafa tuulamaati jecha xiyyitii baataa jirti har'a argee keessatti awwadaa keessatti ijoolleen 5 waanuma hin beekne sitti hin fakkaatin mada mee guyyaa tokkotti arsii keessatti nama 26 ajjeefame waa'ee Finfinneetiif jecha yeroo master pilaanii baasan namni 26 ijoollee 3 nama tokko jalaa nama haati ijoollee 3 awwaaltetu jira bixaashii sinarraa taakuun taakkalee uumaa sinii kennu jecha miti kan du'an jarreen kun mee waan hin taane waa baay'ee walitti naasofnu jenneeti wal dhiifna wal bira hin tuttuqxanii waan hin taane walitti hin fidina bixaashii sinan lafa argattaniif miti har'a tuulama naftanyaa udduu arraabuuf hoo ta'e ani waa tokko sitti hima beektaa tuulamanis orbaashaa ta'e gandafaa walitti himna tuulama keessa warra akkamiirraa akka dhalanne walitti himna tuulama keessa warra zim jettuu miti warra dhalanne walitti immoo barbaachaa ta'e warra kaleessa lolee xaaliyaanillee biyyaa baasee abbaaf ilmaa itti loleerraa dhalanne walitti immoo barbaachaa jechuudha sanyiin illee warra gadii miti ani walitti barbaade tuulama sin faarsitan kanaa jechuudha har'a garuu tuulama waan addaa gootanii nama isa kaanitti rukutuudhaaf warra kaanitti quba qabaa jirtu sin tuulama ta'uu keenyatti hin qaanofnu nuti garuu bixaashii maqaa tuulamaatiin argattaniif Oromoo isa kaan faana walitti hin bu'ina waa baay'ee haasa'uun hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha yeroo tokko immoo maal haasoftu seetan amma bantii fufaa Ambootti dhaladheetti Amboo eessatti dhalatte tam yeroo kaan warri koo Arsiitti dhalatanii Arsiittan guddadhe jette ani Shawaadhaa deemee Arsiitti dhaladheetti Masiin Fayyisaa abbaansaa dur cherchii zabanyaa xannaatti Goorgisii moo maal keessa ture abbaansaa kaleessa deemuu danda'u Shawaarraa nama kaleessa Shawaa dhufee nagarree tar'an Shawaadha jettanii of ijaaraa jirtu Oromummaa keessan akkamitti gattu ani har'a otoon Boorana jiraadhee Shawaa dheedhee ni madha Oromoo dheedhee ni madha lafa miti nuti nama malee inde isin tuulamummaadhaan adda taatu yoo ta'e Oromummaan ufaan hin qabdanii jechuudha warra biraa afaan Oromummaa hin qabnu nuti akkas taa'oo ta'e jechuudha akkaataan isin yaaddan kun gaarii miti akkaataan isin ittiin deemtan kun gaarii miti ergama kanammoo Abiyyi Ahmedtu isintti kenne maaliif akkasitti kenne sittan hima Oromoo isa kaanirraa addaan baasuudhaaf tuulama addaan baasuu qabnaa dubbiinni Oromoo keessaa baay'ee ishuu ta'ee gad dhufaa jiru waa'ee lafa Finfinneeti waa'ee lafa Finfinneef immoo tuulama addaan baasuu qabnaa jedhanii ta'e ajandaa kennanii ijaaranis itti kennan isin immoo ajandaa kana namni biraan beeku sitti fakkaata naannoon Oromoon kutaa biraan beeku sitti fakkaata Oromoon inni kutaa biraa akkuma keessan kana gadi ba'ee haasa'u waan dhiisee fi Oromummaa caalaa jedheeti baay'een keessan naqunnamaa jirtu waa'ee kanaa dhiisaa nama meeqa keessan naqunnamaa jira waa'ee tuulama kana waa'ee kana maal jettaa itti gaafataa jirtan Oromoon inni kan akkuma keessan kana gadi ba'ee haasa'u wallaalee miti moo bakka jiraacha hundi isaa bakka isaatti korma ganda isaatti Oromiyaa bulchuuf immoo Shawaa qofti bulchuun hin qabu sinitti beera kanaan dura Oromiyaa keessa bulchuudhaaf kutaa 11 irraa dhufuu qaba waa meeqa akkasii hojjetaa jirtan wallaalle akkasit toftaadhaan Shawaa qofa bantanii aangoorra keessan kaleessa Wallagga qofatu aangoo qabate temte kana isaa jirtu har'a Shawaa qofa jirra kaa'uun kaleessa Wallagga qofatu abaa'oo keessa bakka qabate yeroo jettu har'a immoo Shawaan qofta yeroo qabatu maa inni kun Oromoo bulchuudhaaf kutaa 11 irraa dhufuu qaba beekaa ta'e wallaalaa ta'e ganda isaarratti hundiyyuu waan ganda isaatii beeka waan ganda isaatiif ta'u beeka economically politically socially ganda isaa keessa waan isa barbaachisu beeka akkasin gad baatanii haasoftan kanaa miti ummanni naannoon kutaa biraa akkuma keessan kana waan haasa waan dubbatu wallaalee miti